baay'ataa dhufe. Kalee galgala. Boodammoo kalee galgala. Isaa booda galgala ijoolleen achi turte mucayyoon tokko isheetu naa hime achi turte hospitaala jechuudha. Akkas ta'e. Maaltu mudata hospitaala du'e? Hospitaalatti du'e iddoo biraatti rukutamee dhufe. Finfinnum keessatti? Finfinnee. Waan mudate dhageetanii? Waan mudate addatti waan odeessa addaadha kan arganne jechuun namni yeroo sana bira ture argachuu hin dandeenye garuu rasaasaan rukutamee jedhan. Rasaasaan rukutamee immoo doktoroonni yaalii godhaafi turaniin gidduutti du'eedha. Mooyboon Baqqalaa Baa'oo keessatti ga'een isaa maal ture? Gumii sabaa. Agam ture isa waliin? Gumii sabaa kan ta'e 2017 toodhaamni hoogganni dhaabaa biyyan galiin jechuudha. Ajjecha isa kanaaf eentu gaafatama? Qaam shakkitan qabdu? Mooyboon yeroo adda addaatti deddeebi'ee hidhamaa ture. Bara sirna darbe keessas barataa yuunivarsiitii ta'ee hidhamaa ture waggootaaf. Isaa boodas ji'oota duradha kan inni mana hidhaadhaa bahe. Yeroo adda addaa immoo namni mana hidhaadhaa bahee ni ajjeefama. Haala hamma jiruuni namni mana hidhaadhaati hidhaa ture deebi'ee kan bahe ijoolleen Naqamte irratti si'a lama deebi'an jiran turaniiru ajjeefaman turaniiru. Dhaabni keessan haqa isaa barbaaduu fi maal hojjechuuf deema? Qaamni walaba ta'ee barbaadee haqa isaa akka inni barbaaduuf waamicha godheera ibsa baase. Ibsa baasuun qofatu hin taane gara fuulduraattis ittuma deema. Mooyboon nama akkamii ture? Akkamiin ibsuu dandeetta akka namis waliin hojjeteetti? Mooyboon akkamittiin akkan ibsitu natti ulfaata jechuun Mooyboon nama qalbii qabeessa kan bal'isee yaadu ture. Deebi'ee uummata kanaaf dursa kenna. Barumsa isaatti dhabeeraa. Deebi'ee immoo nama hunda kan wal qixa ilaaludha. Nama aartiidhallee kitaaba Dorrobaa jedhamu barreesseeti. Rakkoo uummata kanaa kamiin nama gabbaasee dubbatee hojjetee nama bilchaataadha walumaa gala. Maatii godhateet? Maatiin godhanne. Nama eessaati inni? Inni dhalootaan godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuudha. Hiriyyaan isaa Laalisa Indiriis dargaggeessi kun qabsoo keessatti nama aarsaa guddaa kafalaa as ga'ee jedha. Mooyboon bara 2016 wal barree magaalaa Naqamteetti wal barree ijaarsa manneen qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti wajjin hojjechaa turre. Nama ijaaruu jaallatudha. Isa dura bara 2014 yuunivarsiitii Jimmaa irraatti sababuma kanaan kan inni qabamee hidhamee achi ari'amee jechuudha yuunivarsiitii irraa. Mana hidhaatii erga ba'ee gara magaalaa Naqamtee dhufee magaalaa Naqamteetti barnoota riiftivaarii jalqabe. Yeroo dhumaatii irreechaa sana inni mana hidhaa Qiliinxoo ture. Gaafa Qiliinxoon gubatu kutaa gubate sana keessa namoota turan keessaa Mooyboon isa tokko. Qiliinxoon gubataa gatii jiru gara Shawaa Roobiitti geeffamanii achi ji'a murtootaa erga turanii gara Qiliinxootti deebifamanii yeroo dheeraa erga ture booda bara 2017 ji'a Afuraffaa keessa kan inni hiikamee jechuudha. Ammas gara barnootaatti deebi'ee garuu barachuu hin dandeenye ammas deebisee to'atame. Haala kanaan dabarse Mooyboon yeroo pirootestii sana hiriyoota isaa hedduu hojii akka himata shororkeessummaatiin himatame mana murtii hidhataadha kan inni hordofaa ture. Himati isaa dhiyoodha kan adda cite. Mana hidhaa keessatti illee namooti isa biraa ajjeefaman jiru turanii Qiliinxootti gaafa Qiliinxoon gubate jechuudha. Hiriyoota isaati kan ajjeefame. Yuunivarsiitii Jimmaatti illee akkasii nama rasaasarraa hafeedha. Magaalaa Naqamtee keessa manni hidhaan itti hin dhabne hin jiru. Magaalaa dhaloota isaatti illee galuu hin danda'u. Istiilaan hanga yoonaatti nama galuu hin dandeenye ture. Maal hojjechaa ture egaa booda kana maal hojjechaa maal ture? Erga mana hidhaatii ba'ee gara barnoota isaatti deebi'eetu Rift Valley irraa digirii isaa fudhatee akkuma ba'een dorgomtoota hedduu keessa nama 5 darban keessaa tokko ture. Itiyoo Telekoomii galee hojjetaa ture hanga gaafa wareegame kanaatti jechuudha. Head Office Itiyoo Telekoomii hojjetu. Waa'ee jecha isaa maal beekta yookaan maal adda baafatte odeeffannoo maal qabda? Waa'een jecha isaati hangammaatti wanti ifatee akkas jedhame hin jiru. Nuti erga inni rukutame booda akkuma nama kamiyyuu Facebook irraa arginu hiriyoota isaatti bilbilee bakka inni hospitaala inni jiru deemee hordofaa ture. Eenyu akka ajjeese wanti hangammaatti qabatamaatti barree hin jiru. Poolisoota illee gaafachuuf yaaliin ture. Kana sana hin jenne garuu qorataa jirraa jedhani bilbila isaas maal isaas fudhanneerra qorataa jirra waan jiru jedhani. Hospitaala inni garkutamee booda dhaqeessa. Abeetitti kan nuti arganne isa dura hospitaala kan bakka isaan seensisanii turan hin beeku. Erga sa'aatii 3 kaasee hanga lubbuun isaa darbutti hospitaala Abeet ture. Bakki isaa eessa? Bakki inni itti rukutame kun eessa? Bakki isaa addatti? Godina addaa naannoo Finfinnee aanaa Buraayyuu naannoo Saansusii jedhamudha bakki inni itti rukutame. Ajjecha isa odeeffachuu fi poolisii magaalaa Finfinneetti bilbilee nu jala hin kaafne. Tigraay waxabajii dabrirra kaasee dhorkaan waan hirkaameef haalli jireenyaa hammaachaa dhufe. Tajaajilawwan bilbilaa fi intarneetii erga addaan citanii waggaan tokko dabre jira. Sababa kanaan naannichi addunyaa irraa addaan citee waan jiruu fi haal qabatamaa naannoo sun keessatti ta'aa jiru hubachuun rakkisa. BBC'n magaalaa guddoo Tigraay Maqalee keessatti gaazexeessa tokko gaafachuun gabaasa addaa argattee jirti. Hamza Hussein bal'inaan isiniif ibsa.
Naannoo Tigraayitti waraanni daranuu hammaachaa wayita deemaa jiru kanatti jiraattonni naannochaa baay'inaan waraana keessatti hirmaachaa jiru. Ajajoonni humnoota Tigraay uummanni naannichaa hunduu adda waraanaatti akka duulu akka haaraa tajajaniiru kanaan duras dirqamsiisanii turan. Mootummaa Itoophiyaa tumsuun humnoota Tigraay waraanaa akka jirtu Eritiriyaan lammiileen ishee akka duulaniif waamicha taasifteeti. Namoota dirqamaan qabdee waraanatti ergaas jirti. Gaazexeessaan Maqalee jiru biyyi addunyaarraa adda cittee jirtu Tigraay maal keessa akka jirtu BBCf ibseera. BBC'n nageenya isaaniif jecha eenyummaa gaazexeessaa fi namoota yaada kennanii ifa hin taasifne. Gaazexeessaan kun haala magaalaa Maqalee keessa yeroo ammaa jiru wayita ibsu magaalaa jiraattota 300tti dhiyaatan qabattee jirtu kanarra dirooniin waraanaa guyyuu marmaara jedha. Yeroo barreeffama kana qixeessutti dirooniin mataa isaarra marsaa akka turtee fi yaaddoo hamaaf miira sodaa keessa ta'e akka gabaasa kana qixeesse ibse. Haleellaa qilleensarraa torbanoota darbe raawwatamaniin oolmaan daa'immaniif iddoowwan manneen jireenyaa guddoo haleelame. Xiyyeeffannoon haleellaa kanaa maal akka ta'e ifa miti jedhe. Waamicha aangoonni TPLF ummatichi dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu isaatiif akka falmatuuf taasisan hordofee dubartootaa fi dargaggoota dabalatee qaamoleen hawaasaa hunduu qabsichatti makamaa jiru. Dubartoonni leenjii loltummaa fudhatanii yoo waamaman waraanuudhaaf qophii akka ta'an dubbachaa jiru. Tigraay waxabajjii darbe irraa kaasee dhorkaan waan irra kaa'ameeruuf haalli jireenyaa yeroorraa gara yerootti ammaachaa dhufeera. Tajaajilawwan bilbilaaf intarneetaa erga addaan citanii waggaan tokko darbeera. Addunyaa biraarraa adda cinnee jirra jedhu jiraattonni gaazexeessaan kun dubbise. Namoonni baay'een maatiiwwanii fi hiriyoota isaaniif ergaa erguudhaaf gara bara yeroo xalayaa barreessuutti deebi'aniiru. Tokko tokko ammoo gara daangaa naannoo Amaaraa deemuudhaan bilbila bilbilu. Akkasumas maallaqa biyya alaatii maatiif firoota isaaniirraa ergamuuf fudhatu. Oduu dhaggeeffachuu fi maaltu ta'aa akka jiru baruudhaaf namoonni hedduun qarqar daandiitti raadiyoo tokko marsanii dhaggeeffatu. Namni hunduu waa'ee adeemsa marii nagaa dubbata. Akkasumas oduuwwanis xiyyeeffannaan hordofu. Tigraayitti hojjechuunis ta'ee maallaqa argachuun hin danda'amu. Baankiiwwanis waan cufamaniif maallaqa baafachuu hin danda'amu. Kanarraa akka ka'e sochiin dhaabbilee daldalaas dhaabbateera. Gaazexeessaan kun akka jedhutti namoonni hedduun jireenya isaanii ka geggeeffatan maallaqa Ameerikaa fi Kanaadaa irraa ergamuufiin. Sababa waraana kanaanis tajaajiloonni bu'uuraalee misoomaa adda cituuf boba'aa dabalatee shaqatoonni barbaachisoo ta'an gara naannoo Tigraay akka hin seenne dhorkamaniiru. Hedduunis miilaan yookiin gaariidhaan imaluuf dirqamsiifamaniiru. Gatiin shaqaxaa haalaan dabaleera. Gatiin xaafii torbanumaan ka dabalu yoo ta'u bitachuuf yaaduun rakkisaadha. Yeroo ammaatti xaafii kiloogiraamii $100 gara qarshii 15,000 yoo ta'u waggaa tokkoon dura $85 birrii 5,000 ture. Sababii marfama naannicharra jiruutiin kaka'e qorichi gara naannichaa waan hin galleefis baay'een hanqina qorichaatiin du'aa jiru. Haleellaa qilleensarraa haaraa naannichatti raawwatamaa jiruun namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu itti fufuun dargaggoonni hedduun akka waraanatti dabalamaniif sababa ta'aa jira. Sidiisin hordoftoota hojjettoota keenya BBC irraa fudhannee jechuudha. Oromiyaa televiziyoonii subscribe like share gochuun dagatina akkasuma waan haarawaa agartee waan addaa guyyarraa isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Hordoftootaa fi hojjettoota keenya gama biraatiin ammoo Tigraay keessattis wanta ta'amaa jiru akkuma dhageettanii dhugaan jirtu jechuudha. Miidiyaalee hundarraa akka hubachaa turres akka isinis gabaasaa turres akkanuma miidiyaalee gurguddaa addunyaa isinii dhiyeessuu keenya irratti maaliif akka isin nu amantaniif yookaan ammoo amanummaa miidiyaaleen ammaan tana social media kan irratti agartee namoonni baay'inaan soba gabaasu yookaan ammoo kijiba garagaraa wanta gabaasaniif nuti ammoo sun irraa bilisa ta'uudhaaf wanta qabatamaa madda qabatamarraa yoo BBC'n gabaasa BBC yoo VOA gabaasa VOA yoo Reuters gabaasa yoo addis standard gabaasa addis standard fulanne jechuudhaan kan isin dhiyeessinu jechuudha. Gama biraatiin ammoo addunyaa irratti lolli akka malee itti fufee jiraachuun isaanii beekamaadha. Gama Raashiyaa fi Yuukireen jechuudha. Raashiyaa fi Yuukireen keessatti lolli akkaan jabaatee itti fufee jira jechuudha. Amma nuti waa'ee biyya keenyaan galcha waan ta'eef waa'ee biyya keenya irraa haasawaa jirra malee waan agartee Yuukireen fi Raashiyaa jidduu jira yookaan ammoo biyya addunyaa keessatti lola hamaa hammataan deemamaa jira waan nu miidhu hin seenu jechuudha. Akka malee nu miidha lolli kun maaliif nu miidha? Gaminni nu miidhuun gama ekonomiitiin nu miidha. Nuti Afrikaa keessatti yookaan ammoo biyya Afrikaa tana keessatti kan irdaata nu dhufu nama adirraa nu dhufa jechuudha. Akkasuma biyya alaa kanarraa meeshaaleen gurguddaan garagaraa kan Afrikaan fayyadamtu biyya garagaraa tanarraa seenaa jechuudha. Yoo agartee meeshaaleen kun asirraa seenu kan nuti nagartee nutti qaalaw jireenyi nutti qaalaw wanti inni qaalawuf maali ajili lolli yookaan ammoo waan lolli ammaan tana deemamaa jiruuf jechuudha. Waan lolli ammaan tana Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti deemamaa jiruuf ganaa zayitiin hin qaalawaa gaazii hin qaalawaa jireenyi nyaataa dhugaatiin hin qaalawaa
wanti biyya alarraa dhufu hundi isaa gana qaala'uudhaaf deemaa jechuudha. Maaliif kana beenitii nuti ammuuf qopheessinee wanta hundaafuu qophii taanee eeguu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf lola kana Raashiyaan wanta kana fayyadamtu meeshaalee gargaraan fayyadamtu lolli kun dhaabbataa maali jaameetiin Ameerikaan dibbee dhoofta. Ameerikaan wanta karkaan qabdu yeroo ammaan tanatti kan waarkaa qabu warra lamaan wal jidduu jiru jechuudha. Akkuma amma TPLF fi Itoophiyaa keessatti waldhaa jiru kan agartee gamtaa Afrikaa jedhaniitiin dibbeedhaan olii gadi fiigaa jiran akkasuma jechuudha. Ameerikaan yeroo ammaan tana keessatti waan Ameerikaan lola kana dhaabdu isinitti fakkaate lolli kun lola jabaadha. Lola Yukureen fi Ameerikaa jidduu lola Yukureen fi Raashiyaa jidduu jiru kun lola akkaan cimaa lola akkaan sodaachisaa ta'e lola akkaan nullee nu Afrikaa keessa jirullee nu sodaachisuu qabu jechuudha. Maaliif nu sodaachisuu qaba? Kokkeen keenya warra kanarratti dhabdi jechuudha. Kokkeen keenya yookaan lubbuun teenya warra kanarratti dhabdi warra adii kanarratti dhabdi jechuudha. Kanaaf rabbi nagaa nu abuusu jechuu barbaannaa. Hordoftoota fi kabajamtoota Oromiyaa Televiziyoonii subscribe gochuun dagatinaa, like share gochuun dagatinaa. Isiniin jechuu barbaada warri yaada qabdan akkuma keessa yaada koomentii nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Koomentii babbadduu nu barreessinaa. Koomentii yaada qabdu koomentii bilchaattuu nu barreessaa isiniin jenna. Nagaatti nagaa.